السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا مربيتين سجنتا فتوى فودا في هيروما كتا شنفادان والتي ديبني جرا غافين جلقبا أكنا جتي أبان كو يو نكا نقول دي أكامي يو جتو بلبلومني غافي تنا biyya arabaa kana keessatti intala abbaan nikaa godhuu didee eega isiin biyya arabaa dhayte namni haraamaan waliin jiraatee nikaa godhani. Dubbiin tun qara hukmiitiin akkami? Deebiin gaafii tanaa yoo abbaan beekaa intala isaa ajnabiyyaa beekaa nama ajnabiitiin wajjiin biyya addatti erge waan isiin daleyde hunda namni itti gaafatamu isa. Abbaan isaa intala dhale yoo ka obboleessi bira hin jirre ta'e yoo ka inni bira hin jirre ta'e biyya arabaa naa haa dhayxuu jedhee ejensitti kenne ilmoo ufii biyyaa baasee isiin haraama daleyde wanni isiin daleydullee isaa haraama ta'ee eegasii wanni isiin dalektu cufaafuu dilii itti gaafatama rabbi biratti. Abbaan hukumii tanaa Dr. Sheek Alii Jimmaati. Gaafiin itti aantu akkana jetti. Namni tokko eega niitii isaa hiikee baatii 9 guute sanbooda itti deebuu ni danda'a tajettu yoo taatu balballoomni gaafii tanaa namni tokko eega niitii isaa hiikee baatii 9 gahanii walitti deebi'uu ni danda'anii tajettu yoo taatu deebiin gaafii tanaa ni danda'an haarawatti nikaa godhaniin yoo duraan marroo 3 hiikee hin jiraatin yoo ammoo nikahaan irraa dhumatee jiraate yoo 3 hiikee jiraate fuudhuu hin danda'u. Yoo wayta hiiku takkaan hiike yookaan lamaan hiike amma nikaha haarawaan itti deebi'uu ni danda'a warra isaanii irraa kadhatee maarii haarawa kenneefi aruusa haarawa godhee karaa saniitti deebi'uu danda'a. Yoo ammoo dura 3 yookaan 3 kahiikee jiraatu taate irraa guuttatee jirti itti deebi'uu hin danda'u. Abbaan hukumii tanaa Sheek Abdurrahmaan Shariifi. Gaafiin itti aanu akkana jetti. Akka shari'aatti gabbarri akkami? Balballoomni gaafii tanaa ani horii si fuudhuun qaba malee horii gabbara warra keessanii kennu hin qabu. Akkam taana jedhee abbaan na fuudhuuf deemu sun anaa wajji mari'atee baasii horii gabbaraa warra keenyaa anumaatu sitti kennaa ati itti kenni homaa haajaa gara kiyyaa qofa ati naa baasi jedheenii akkam jettan. Deebiin gaafii tanaa dura gabbarri ni ta'a moo hin ta'uu wal gaafachuutu dura. Gabbara wanni jedhamtu hin jirtu shari'aa rabbii keessa. Abbaaniif haatillee waan isiniin gammachiisan fudhachuun humaa hin qabu. Akkuma sanii obboleessillee yoo jiraate yoo huma xiqqoo tokko itti gammachiisan humaa rakkoon hin jiru. San ammoo warri hin murteeffatu. Warri gariin murteeffatanillee rakkoo hin qabu jedhanii garuu gabbara ammaan tana waan akkasii fidaa
loon hagas fidaa jedhan kun daliilli tokkollee itti hin jiru. Abbaa fi haati ammoo wanni ittiin tapha'aniif, waan guddisaniif, waan gammachuu isaanii argachuu shariyaan hin dhoowwine daliilli gariin numa jiraawuu. Garuu maqaa gabbaraatiin deeggara takkallee hin qabdu. Yoo waan warra keenyaan kennitee warra keenya gammachiiftu si gargaara jettee maqaa kanaan gargaarsa gooteef rakkoo hin qabu. Fuudha karaa halaalaatiin wal fuudhuu daddafanii karaa halaalaatiin akka wal fuudhan laaffisuuf irratti waliigaltanii atis isa gargaartee innis waan danda'uun yoo si fuudhe rakkoon hin jiru. Wal gargaarsaan karaan halaalaa banamuun shariyaan dhoowwaa hin qabdu. Abbaan hukumii tanaa Sheek Alii Jimmaati. Sagantaa teenya tanarraa asumatti dhaabna. Haga hayyama rabbiitiin sagantaa itti aantuun walitti deebinutti nagayaa fi tika rabbiitiin jiraadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.